خدامه. كيف مرتي؟ خدامه حبيبتي معلقة. خدامه. معلقة. يبدي لا تزعلي لا تزعلي من الكلام. اقول لا تزعلي من الكلام. الخدامة بعدين انت صبري بس صبري هالسنة ان شاء الله السنة الجاية نجيب لك. ما اقدر ما اقدر. ايوه يا همنا نما همني keenya kun hunduma takka dammame ala akka damma nullee mutanqabaarree akka feene ta'uu ni qabnaa miti reeka hordoftoota keenya maaliif jennaan akkuma isaan wayyoo yaa dudda koo wayyoo yaa mataa koo wayyoo yaa akkasii koo jedhan mindaan keenya siraatan ji'aan akkasumas immoo mindaa sarraatinyaa waan kaddaama hin madaala jedhame seerri nu ilaale nu kaffaluu qabaa gurratti caallaawu ashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu anillee obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu fayyaa kan nagaa gooti warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan Dr. Abiyyi biraan nuuf ga'a viidiyoo kan viidiyoo kana Dr. Abiyyi biraan akka nu beechan bakka akka nu viidiyoo kana Dr. Abiyyiin argee seera keenya siraatan nu ilaalu qaba siraatan bakka waan nu hojjennu laala viidiyoo kanas keessatti amma isheen tuni sarraatinyaa mana kana dhufte kuni kan viidiyoo as keessatti argaa jirtan kuni kan na cinaatti argaa jirtan kuni madaamiin maal jetteeni mana kana biiroo irraa fiddee haarawaadhaa mana hin beektu maal jetteen aadde madaamni mana kanas gibbii kanas qe'ee kanas qulqulleechi jettee ofii isheetii manaa baatee jechuudha. Manni kun yoo laalanii mana namni keessa jiraachaa ba'e moo nama horiin keessa jiraachaa ba'e fakkaata. Ilaalaa. Amma mucayyoon tuni sa'aatii 24 keessatti akkam gootee mana horiin itti gale kana qulqulleessitee xumuruu dandeesse. Isaanii warra dadhaban yoo ta'anii nuti immoo warra dadhabu miti nuti maal chaarjeriidhaan hojjenna bilbilaan isin itti sinaatti haasa'aa jiru kuni itti viidiyoo isin hojjechaa jiru kuni barii chaarjerii yoo fixatee ni cufataa jechuudha. Bilbilumtu nuti hoo hin dadhabnaa laata? Hin dadhabnatti fakkaannu be madaami hundaa miti immoo madaamin takka jechuudha keessa jiru ammaana madaamin ani bira jiru tun baay'ee madaami gaariidha dhugaa rabbi akkana jedhe ibsuu hin danda'u maaliif jennaan dadhabbii koonaa beetti beeluu koonaa beetti dhugaa ijaarratti na laaltee na beetti jechuudha waan fedhanillee naaf haa godhuu baatanii gaafa hojiin natti baatillee na gargaarti madaamin akkanaa gaariin immoo ni jiru ani beettanii waa'ee madaami kun naguu beettu biiroo hojjedheen arge yoo xiqqaate naannoo mana jaa akkana gara mana 8 hojjedheera waggaa tokkoof jechuudha maalo manni tokko faa uu jedhi iyyi na godhe jechuudha waa hedduu argaa turre manni kiyya gaarii ta'eef manni hundi gaariidha jechuun sobaadha jechuudha isa kanarratti hoo nuti wanti hojjennu maalan ta'e biirumaan gizeen deemee hojjedhu yoonan har'a mana sana hojjechuu deemu yoo sarraatinyaan jiraatte manni sun nagaa qaba gaafa dhufanii biiroo irraa na fudhatan gaafa biirootti deebi'ee mana haarawaa deemu maalan jedha beektanii yaa rabbii kiyyaa manuma gaarii akkan ga'u bichaa na gargaari ammallee deemee akkan kototan harreen jedhee waaqa kadhadha dhugaa yoo nan dhaqu hoo maalan argisiitan kushiinaan indaallee meeshaan komadiinoo keessa hin jiru manni ol seenuuf ajaan gaafa karra alaabante si buta gaafa shinti beeti dhatte daarii ga'uu hin dandeechu dhuguma rabbii yoo dubbanne jechuudha ijoolleen biiroodha ijoolleen ala hojjettanii yeroodhaan mana madaamii garagaraa jijjiirtanii deemtan sirriitti ibsuu dandeechu waan kana jechuudha ani waan ija kiyyaan argen dubbachaa jira malee waan gurraan dhagaye dubbachaa hin jiru jechuudha wanti nuti hojjennu wanta eenyu nuun hojjeta jedhamee hiyyaanne dandeenya hojjechaa irra jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf innaa kana keessaa immoo tokko minduma keenya sanuu nu kaffaluudhaan hanqina guddaa qabu minduma sanuu kan dhooggatantu jira
baatiin gaafa gahe birriin kan garaa nyaattutu jira. Garuu hoo ajaja gaafa ajaja jedhame arraba metirii tokko gadi luqqisanii nama ajaju. Yoo si ajajanuu yuulaa xiqqeechanii osoo hin taane xiqqoo ishii yoo gadi ba'uu fi boqonnaa gadi ba'u fakkeenyaaf amma guyyaa jimaata akka biyya arabaatitti kaa boqonnaadha akka sa'udiitti boqonnaadha akka biyya biraatti illee wallaalu innaa hoo gaafa akka tasaa diida deemuuf yookaan igir deemu kaani ajaja maal nama ajajanii deemu beektu kana buusii akkas godhe kanammoo akkas godhe kanammoo akkas godhe ajaja gizee sanitti fixuu hin dandeenye si ajaju jechuudha. Waanuma hin jirre kana guuranii nama ajajanii deemu. Ishii mindaan keenya hoo akkuma hojii mana isaanii qoffuranii barbaadanii kana godhi san godhi jedha san mindaan keenya hoo maa kabajaan arganne. Ani bakka baay'eetti kan naguu beektanii ani ofii kiyyaa mindaan naa kaffalama jechuudha. Ijoollee hedduu garuu mindaan kan hin kaffalamneetu jira. Mindaan fi hojiin kan waliin madaalletu jira. Maaliif mootummaa waan kana hin ilaalle? Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kanarratti immoo hiriira nagaayyuu ba'uu nu barbaachisa jechuudha. Mindaan keenya birriin kun lamaayyuu nutti xiqqaata jechuudha. Kuma lamaayyuu nutti nu kaffalan nutti xiqqaata nuyyuu. Hojiin mana arabaalaan akkana xiq jedhee aga u'uu jettu keessattuu Saa'udii kana jechuudha. Keessattuu ijoolleen Saa'ud Arabiyaa jirtan. Biyya kana rakkoon isaa maalidhaa? Sarraatenyaa lama galfachuu koongumaa hin jaalattu jarri. Jaalattee jibbitee waa hundattuu sarraatenyaa takkittidha jechuudha kan isaan dhiiban. Hin dadhabdaa, hin beeloftaa, hin dheebottaa, rafuu si barbaachisaa kan hin jennetu jira jechuudha. Hirribaaf sa'aatii 4 qofa kasii eeyyamantu jira. Hin dheebottaa, hin beeloftaa, hin dadhabdaa jedhanii namni isin yaadu hin jiru jechuudha. Gola ormaa keessatti yeroo hojjettan nyaata keessa nyaadha. Innaa kanaafuu ani wanni ani jechuu barbaadu maaliif mindaan keenya amma ijoollee haarawaa dhufaa jiranii fi qarshii 1000 takka bichaadha. 1000 takka hin barbaachisu. Meeqatu 500 ta'uu qaba. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Isaan gaafa ijoolleen tun mana kana seenan irraa jalqabanii hojiin isaan hojjechiisan hojii eenyuun illee hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Ati daa'ima umuriin kee xiqqoodha wanni kun hojjechuun siin barbaachisu kun hojiin kun sitti baay'ata jedhanii namaaf yaadan jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Akka dhaabbattetti ooltee akka dhaabbattetti illee bultee isaanitti homaa fakkaatu. Isaan gini sa'aatii isaan ilaalanii rafu. Sa'aatii ilaalanii qabu. Ganama isaan amma galgala yoo galgala isaa 12tti rafanaa jennu. Ati immoo hojii kushiina keessa waan hin xumurreef aga sa'aatii 2 turte haa jennu. Gizee kan deemtee kutaa kee galtee namni kutaa ofii galee akkanumatti firaashuma irratti lafaan yookiin dha'u dhiqachuu tokko jira filachuu tokko jira. Nuti bar yeroo dabbasaa keenya filannu warra hin qabneedha dhugaa rabbii. Yeroo sa'aatii dabbasaa keenya nurra jiru rifeensa kana sa'aatii itti filannu dhabnee warra shaashii itti hidhannee jiraanudha. Baay'een keenya jechuudha. Baay'een keenya. Innaa kana keessaa sa'aatii aga dabbasaa kee filattee kan jettu yookaan shaaworii guyyaa sa'aatiitti seentu dhabdee shaaworii seentuutu sa'a 3 ta'e sa'aan tokko gubate ni rafta. Ganama garuu yookaan sa'aatii 6 mana tokkotti 7 mana tokkotti 8. Sarraatenyaan takka sa'a 8 dabarsite taanaan du'a. Kunuu mana hundaa miti akka mana kiyyaatitti siniin jechaara sa'a 8. Kanaaf mindaanoo gaafa jiini gahe 1000 takkittii sanuu kan makaraa meeqaan kennaniitu jira. Maaliif mootummaa amma yuunifoormii itti uwwisanii jara gammachiisuudhaaf viidiyoo waraabanii afaan isaanii barsiisaa kaan jechaaru. Akkasumatti immoo mindaan isaanii akka siraatan kaffalamu. Ijoolleen tun mana madaamii yoo seenti akka siraatan kabajaman. Hojii isaanii yoo hojjetan ilaalchi madaamiin qabduuf ijoollee kan maaf irratti nun hojjenne kanallee. Maaf irratti nun hojjenne. Jara bichaa gammachiisuu kan jara bichaa yaadudha. Keenya hoo maaliif? Kun animmoo komii kooti. Viidiyoo kana Dr. Abiyyi biraan nagaa yaa dhaggeeffatu. Hinde mirgi keenya nu eeggamuu qaba kaa. Yoo nuti mirga keenya hin eegganne nu eega mirga keenya. Jabaannee mirga keenya eeggachuu qabna. Akkasiin hin jedha kabajamtoota kiyya. Kanaafuu ofii keenya jabaannee hiriira walii yaabaan hin jedha. Kana irratti hin qalladina. Hoo qaldiin hin jiru. Humna irratti qaldiin hin jiru namana. Akkasii hordoftoota kiyyaa ani viidiyoo kiyya sumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo kana sheer laayik godhuudhaan
nu jabeessaa isiniin jenna wantoota akkanaa kanatti keessattuu yaa hojjetan keessattuu waa'ee mindaa ilaalchisee waa'ee mindaa ijoolleen mindaa isaanii siraatan argachaa hin jirre ilaalchisee waan kanarratti walaa jabeessinu ani koomentii nama boochisuu naa barraa gizee waa'ee mindaa kanarratti baay'ee garaan na bada jechuudha dhugaan isinitti hima wanna kanarratti jabaachuu qabna.